linkii keessan galmeessanii riichaarjii godhachiiftan haga birrii 4,000 jechuudha kan argattan. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin egaa fayyaa jirtu har'a Grace Farm kana irratti jechuudha qophiilee tokko kan isin hubachuu qabdanii fi akkasumas wantoota irraa argachuu qabnu tokko isin argisiisuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Har'aaf jechuudha qophiin keenya kanneen Grace Farm itti wal qabatu waan ta'eef jechuudha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan miseensa keenya ta'an isiniin jedha. Kanaaf jechuudha har'aaf wantoota dubbatamuu qabu tokko asirratti dubbachuu barbaanna. Keessattuu jechuudha ani manajeriin jechuudha kan active jechuudha kan appiidha jechuudha kan asitti arginu kun jechuudha. Isa shana jechuudha waa xiqqoo ofii isheetiif jechuudha message naaf ergitee jirti jechuudha. Message ishee maal jedha akka ani jechuudha waa guyyaa muraasa yookaan yeroo wanta ani guutuu qabu naaf kennitee jira. Wanta sana yoon guute akka biibaatitti jechuudha mindaa yookaanu galiin dhaabbataan nuuf kennamu jechuudha dubbattee jirti jechuudha. Anis yeroo sana baay'ee bareedaa ta'uu isaa hubadhe jechuudha. Kanaaf jechuudha amma nuti wantoota akkamitti akkaataa itti hojjetan jennee isiniif himuu barbaannu keessaa tokko boonusii kana jechuudha. Boonusii kana jechuudha ani hunda isaa xumureen jira jechuudha. Akkuma argitanitti kun hundi isaa dannaaftee jira. Invite kan hin godhe jechuudha. Active memberii 70 guutuu isaa jechuudhaaf guutamee jira jechuudha. Isa kana jechuun bu'aa guddaa argamsiisa jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma isa dhumaa kana 70 guuteen jira. Kana jechuun namoota 70 active jechuudha kan linkii kiyyaan seenan jechuudha 4,000 irraa argadheen jira jechuudha. Kana olis kan jiran hundarraas fudhadheen jira naaf galee jira jechuudha. Kanaaf isa kanaas akka hojjettan isiniif dhaamu barbaada. Maaliif namoota tokko yeroo linkii keessanii galmeessanii booda register akka godhuuf jechuudha. Yeroo kana bu'aa isin argattan kanneen kanaatu jira jechuudha. Inni tokko Grace Farm keessatti jechuudha. Akkasuma manajeriin jechuudha jalqaba duraa tokko maal naan jedhanii turanii namni invite kana guutumaan guututti xumure jechuudha. Akkuma isin jedhe jechuudha galiin baatitti fudhatu jechuudha. Galiin dhaabbataa ta'e jechuudha baatitti kan fudhatu jira naan jedhanii jiran jechuudha. Inni sunis jechuudha galiin sana birrii 40,000 jechuudha. Isa kana jechuudha ani waan guutee jiruuf wantoota guutamuu qaban jechuudha. Tokkos akka guutu na gaafatanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha ani isinitti argisiisan isa sanas jechuudha. Ammaaf garuu kun wantoota guutan kana jalqaba guutamuu qabdu jechuudha. Kana jechuun baatitti yookaan mindaa akka mindaatti jechuudha. Dhaabbataa fudhachuudhaaf kana hojjetamuu qaba jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf jechuudha namoota invite gootan jechuudha share bakka jiru kana fudhattanii jechuudha. Share bakka jiru kanarraa kun linkii keessan kana linkii kun copy linkii kan jedhu kana fuutanii copy gootanii hawaasa keessaniif erguu dandeessu jechuudha. Yeroo kana bu'aa irraa argachuu dandeessu jedheen amana jechuudha. Kanaaf akkuma asirratti argitan kunuuti seera akkaawunis irraan jira jechuudha. When you invite one user to register farm account, you can get one roulette draw. Kana jechuun yeroo isa kana copy gootan jechuudha linkii keessan kana namoota affeertanii namni sun galmee qofaaf jechuudha osoo recharging goone geemii asirratti argitan kana jechuudha. Isa kana akka argatu taasisaa jedhu jira jechuudha. Karaan linkiin keessan irraa argattan jechuudha. Akkasuma jechuudha when your subordinate invest in poultry, you can get a bonus of 50 up to 400. Namni jechuudha isin wanni gootan jechuudha linkii keessan galmeessanii recharge godhachiiftan haga birrii 4,000 jechuudha kan argattan 50 irraa eegalee birrii 50 irraa akkuma achirratti argitan kiyyisan irrattis isa sanni qaba jechuudha. In a future as long your customer continue to invest in any product of Grace Farm, you will continue to receive commission and dividends. Commission fi dividendii fuulduraaf jechuudha yoo productiiwwan garaagaraa jechuudha invest yeroo godhamee bitamutti jechuudha. Isinis biyyoo bitan haa ta'u akkasumas yoo namoonni isin linkii keessan galmeessan bitatan yoo kan jiraates akkasumas boonusii jalaan argattu jedheen arrammoo ani kan inni isinitti argisiisuudhaaf deemu jedheen inni tokko customer service kana jechuudha. Customer service namoonni keessattuu recharge erga gootanii xumurtanii screenshot jechuudha kan CBE baankii argattaniin booda jechuudha. As keessa akka dhuftanii isin gaafadha. Fakkeenyaaf namoonni transaction ID'n keessan osoo itti hin guutin bakka sana keessaa isin duraa badee osoo itti hin guutin jechuudha garuu screenshot qofa qabdan kan jiraattan yoo taate akkasumas namoonni
erga wanta hunda xumurtaniin booda jechuudha wanti galiin keessan kan baalaansii asirratti argamu maayii kan jedhu kanarratti cuqaastanii baalaansiin kun asirratti yoo kan isiniif galuu didee maal gootu kun customer service dirqama asirratti galchitu customer service manageriin kana jechuudha. Isa asirratti argitan kana footoo keessan lakkoofsa bilbilaa wajjin yeroo ergitan screenshot sana jechuudha ni argattu jechuudha. Kanaaf har'aaf wanti isin argisuu barbaadu isa boonasii kana jechuudha. Isa boonasii kanarratti erga xumurtaniin booda isa kana akkuma isin argisiise kanatti erga xumurtanii Telegram irratti waan naan jedhan isinitti argisiisaa jechuudha manajeriin jechuudha waa'ee isa kanaati irratti jechuudha. Kunooti akkuma argitan jalqaba irratti yani yeroo jalqabaa sana akkan ture 67 irran ture jechuudha. Isa kana akkuma argitan isa jallarraa kana yeroo kan isin argisiisuun guutuudha kan yeroo jalqabaan argeef jechuudha. Maalan jedhan jechuudha egasii okay as you explain to me early when I made 17 people active you told me that my money will be given to Bastion. Here now I have only 3 people left. Kanaaf namoota sadii qofa akkanaaf sitti himee jechuudha. So explain all the pattern of it and at what time can I take 40k. Kuma 40 baatetti dhaabbata akka argattu jedhee dubbatee ture jechuudha. Manaajeroonni jechuudha naaf himanii turanii. Kanaaf isa kana kunooti nama sadii qofatu naaf hafee keessa isaa naaf ibsiin jedhee jechuudha. Akkamitti akkan argadhu jechuudha. Ergasii maal jettee jechuudha. Contact me when you are done. Yeroo wanta 67 irra jiru kana jechuudha erga xumurte jechuudha contact naa wajjin wal qunnamuu dandeessaa naan jettee yeroo sanatti jechuudhaanis kunooti adeemsa isa guyyaa tokko booda jechuudha kunooti naaf guutame jechuudha 70 guutee jechuudha namootaan an liinkii kiyyaan ergeef jechuudha kan seenan jechuudha recharge godhanii jechuudha yeroo isa kana jechuudha gaafadhe jechuudha kunooti anis VIP kiyyaas 7 ta'uu isaatii fi akkasumas kunoo monthly salary akkamitti akkan argadhu amma naaf ibsuu dandeessaa haala kamiin argadhaa jedheen ibseef jechuudha. Erga kana xumurre jechuudha. Maan naan jedhanii kunooti congratulations please send me your identity informations. Why kiyyaa jechuudha. Waa'ee kiyyaa jechuudha information waa'ee kiyyaa kan kennuuf maqaa kiyyarraa eegalee iddoo barnoota kiyyaatii fi akkasuma umurii koo fi maal kana hunda na gaafattee yeroo kana anis isa kana kannee fi ergasii maal naan jette jechuudha. Ergan kana xumureef jechuudha. Waiting for the company news expected next month. Baatii dhufu keessa jechuudha baatii xumuramu kana keessatti kaampaaniin jechuudha waan haaraan dhufu jira isa kanarratti isin beeksifna yeroo sanaaf waiting eeggachuu qabdu naan jedhanii jechuudha. Kanaaf jechuudha wantiin eeggadhu kana jechuudha ani ergan xumure jechuudha. Isinis akka xumurtanii isiniif dhaamuu barbaade jechuudha. Maaliif wanti kun adeemsi kun maalirra akka ga'u isiniif ibsuun barbaadaanis yeroo isa kana xumurtanitti bifa viidiyootiin jechuudha waan irra geenye tokko tokkoon isiniif hima jechuudha. Argadhe hin argannes waliin laallamee wanta kana jechuudha erga kana xumurre jechuudha. Maaliif kanarratti xiyyeeffadhe ani yeroo sana jechuudha miseejii naaf ergame jechuudha. Wanta kana yoo adeemsa kana xumurtan wanta dhaabbata akka argattan jedhamee naaf himamee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha isa kanarratti xiyyeeffannee fudhachuus dandeenya jechuudha galii gurguddoolee jechuudha. Isuma akkasumas isaanowwan galiin isaanii gatiin isaanii gad bu'aa ta'an kun asumarratti beekuu qabdu jechuudha. Gatiin duraanii isa kana ta'uu isaa budii 15,000 amma immoo 14,500 adeemsa kana isaa beekuu qabdu jechuudha. Isa kana akkaataa itti argatan kunooti isa asii kana jechuudha. Biraakeetii kana keessaan gatiin isaa diskaawuntii qabaachuu isaa kan beeknudha jechuudha. Ammas Grace Farm irratti jechuudha yeroo tokko jechuudha wanti uumame tokko jira jechuudha. Anis argeen jira wanta ta'e sanarratti jechuudha fakkeenyaaf pointii yookaan boonasii nuti argannu jechuudha riferaala kanarratti jechuudha 0.6 maaltu argame gama hundaanuu akka sana ta'e jechuudha. Akkasumas akka rakkoon takka hin uumamne naaf ibsanii turan jechuudha. Kanaaf isa kanarratti akka hin yaadduufni asumaan isiniif himuu barbaada jechuudha. Grace Farm irratti wantoota haarawaa garagarii kabiraas yoo kan jiraate haaluma kanaan isiniif ibsuu barbaanna. Waa'ee Grace Farm irratti jechuudha yaada kan qabaatan yoo jiraatan jechuudha komentii naaf barreessaa. Komentii keessa sanarra dhaabbannee Grace Farm irrattis wantoota isiniif ibsa ta'uu fi isiniif adda ba'uu qabu yoo kan jiraate barreessinee yookaan bifa viidiyootiin isiniif qopheessina jeen amana waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jechuudha komentii jalatti naaf barreessaadha. Waa'ee Grace Farm irratti wantoota isin qaqqabanii fi wantoota isin wajjin wal qabatanii jechuudha rakkoo isin irratti uumaa jiran yoo kan jiraate bifa kanaan jechuudha bifa viidiyootiinis ta'e waliin sirreessinee waliin darbuu dandeenya waan ta'eef
Har'aaf jechuudha qophiin an qabadhee kana fakkaata jechuudha. Waa'ee akkaataa ittiin galii gurguddaa keessaa argannu keessaa tokko jechuudha. Galii sana akkamitti akka argamu isinitti himuudhaaf jechuudha. Kanaafuu karaa kanaan jechuudha baafachuu dandeessanii jechuudha. Wantoota tokko tokko kan baafattan jechuudha. Har'aaf qophiin keenyas kanuma fakkaata jechuudha. Haga qophii kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.